Ashama akkam jirtan kabajamtoota Fataa Tiitoriyaal. Sagantaa tanaan kitaabota saayikooloojii kan namoonni biyya keessaa fi biyya alaa barreessan akka riiviyuu kan walitti goonu akkasumallee kan sagantaalee kitaabota saayikooloojii barnoota namaa ta'an garaagaraa fuula duraas kan ittiin waliin laalluudha. Har'a kitaabni qabannee isinii dhiyaadhee kitaaba Emotional Intelligence jedhu kan nama barreessaa nama Daani'el Goolmaan jedhamuun barreeffamedha. Kitaaba kana akka jaalattan shakkiin qabu. Kitaabni kun namoota hedduu biratti dubbifamee jaalatamummaa guddaa argatee badhaasota akka addunyaa hedduu argatee. Barreessaan kun kitaaba Emotional Intelligence jedhu eega barreesse booda namoota hedduu biratti fudhatama argatee jira. Kanaafuu sagantaa kitaabota saayikooloojii kan barnoota namaa ta'u garaagaraa irraa argattanidha Fataan Tiitoriyaal. Kanaafuu sagantaa kitaabota kana kan nama fayyadu irraa argattan kana argachuuf yookaan riiviyuungii kitaaba kana argachuudhaaf kitaabota garaagaraa kan saayikooloojii jechuun Fataa Tiitoriyaal sabskiraayib godhaa, laayik godhaa. Har'a Emotional Intelligence kitaaba jedhu qabadhee dhiyaadheen jira. Emotional Intelligence jechuun maal jechuudha? Barreessaan kun Emotional Intelligence jechuun Emotional Intelligence jechuun walumaa galatti wantoota sadii of keessaa qaba. Emotional Intelligence'n maal jechuudha? Namni tokko miira isaa fi kan nama biroo maal jedhee barreesse? Namni tokko miira isaatii fi kan nama biroo tokko hubachuu, lama to'achuu, sadii itti fayyadamu. Wantootuma sadiin kanaa jedhee barreessaan kun barreesse jechuudha. Dandeettii danda'uutii jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti namni waa'ee immooshin yookaan miira yookaan ilaalcha qaban akka jijjiiraniif barreessaan kun kitaaba kana barreesse jechuudha. Daani'el Goolmaan kitaaba Emotional Intelligence yookaan kana jechuun namni ilaalcha mataasaa yookaan ammoo miira isaa ilaalcha miira isaatiif qabu immooshin isaatiif qabu akka jijjiiru yoo duraan ilaalcha tokkoraallee qabaate akka jijjiiru takka ammoo hubannaa waa'ee miira isaa yookaan immooshinii isaa akka horatuuf jechuudha. Kana waa'ee miira isaa fi miira nama biroo maal gochuu qaba? Hubachuu, to'achuu fi itti fayyadamuu kan jedhu. Kanaafuu mee jalqaba immooshin jechuun maal jechuudha inni haakanu? Immooshin jechuun walumaa galatti maal jechuudha? What is an emotion? Immooshinii hubachuudhaaf sammuu teenya akkaataa sammuun teenya waan takkatti information itti fudhatu kammoo ittiin hojjetu hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Sammuun teenya kutaalee gurguddoo sadii of keessaa qabdi waa'ee immooshinii hubachuuf jechuudha. Tokko brain stream. Brain stream jechuun sammuun teenya tan waa'ee sochii qaama keenyaa, dhahannaa onnee, hafuura baasnuu fi hafuura nuti baafnee galchuun akkaataa sochii keenyaa jechuudha. Wantoota nuti humnaan goonu takka ammoo yookaan akkaataa nuti ittiin osoo nuti hin beekin ija teenya libsan akkaataa hafuura itti baafannu akkaataa harka keenya itti sochoonu wantoota kana kan to'atu kutaa sammuu keenyaa brain stream jechuudha. Inni lammaffaadhaa sammuun teenya kutaalee sadii qabdi jennee waa'ee immooshinii hubachuudhaaf. Inni lammaffaadhaa neocortex. Neocortex jechuun rational mind jechuudha. Kutaalee sammuu keenya keessaa kutaa rational mind ta'a. Kutaa waan takka ittiin madaallu gaarii ta'uu yookaan hamaa ta'uu waan sanii. Kutaan kun waan gaarii waan badaa irraa adda baasuu, waan gaarii waan badaa irraa adda baasuuf nu gargaara. Wantoota takka murtee nuti murteessinu murtee keenya san jechuu gaarii badaa poozitiiv negatiivisii wal bira qabnee akka nuti waan san madaalluuf nu gargaara jechuudha neocortex. Inni sadaffaadhaan kutaan sammuu teenyaa limbic system jechuudha. Limbic system jechuun kutaa miira keenya kan ittiin to'annu gaafa nuti aarre jechuun miira nutti dhaga'amu. Gaafa san tarkaanfii nuti fudhannu takka ammoo waa'ee miira keenyaa immooshinii keenyaa kutaa fi ittiin madaallu maal jennaani limbic system jechuudha. Wantoota sadeen kana irratti hundaa'aa jechuudha. Waa'ee immooshinii hubachuudhaaf wantoota sadeen kana hubachuu qabnaa jechuudha. Kutaa sammuu sadeen keenya kana jechuudha. Namni tokko yookaan yeroo tokko namoonni gaafa aaran akka malee miira keessa galanii murtee murteessanii jira barreessaan kun. Waan itti aaran sana irratti murtee jabduu garuu gaafa san loojikiidhaan waan murteessan isaanitti fakkaata yookaan murteen san akka likkii ta'etti isaanitti fakkaata. Kana jechuun namni tokko
innaa aare jechuun miira aarii san keessa immooshinii san keessa gizee galee akka waan loojikiidhaan murtee gaarii murteessee itti fakkaata. Murtee aarii san bahuudhaaf tarkaanfii inni fudhatu jechuudha. Garuu gaafa miira san keessaa bahan takka immoo gaafa miira san keessaa baatan wayi silaa waan san akkas godhu baadhee jennee waan sheenofnuutu jira jechuudha. Wayi silaa waan san akkas godhu baadhee jennee sheenaa nutti dhaga'ama gaafa aarre san miira aarii keenya sanii waan takka innaa balleessine jechuudha. Sheenawan namoonni hin sheenawu jechuudha. Aartanii yookaan miira keessan seentanii murtee hin taane akka murteessitan kan isin godhu kutaa sammuu keenya kana keessa kutaa takkaatu jira. Kutaalee sammuu keenyaa kana keessa kutaa takkaatu jira. Kan innaa aarre san miira jechuun bakka aarii hamaa si dhagaamsee murtee hin taane akka nuti murteessinu nu akka nuti murteessinu kutaa nu dandeessu akka nu gargaaruuti jira. Kutaan sanii amiidullaa jedhamte jechuudha. Amiidullaan kutaa sammuu keenyaa keessaa akka nuti kutaa gaafa nuti muufanne takkaan dallanne murtee hamaa ta'e kan nuti fudhannu gaafa san jechuun loojikiin osoo hin ta'in immooshinii keessa gallee kan murteessinu kutaa nu gootuudha jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu akkamitti yoo jenne fakkeenyaaf namni tokko waan waggaa meeqatti dadhabe yookaan ammoo itti lifaatii guddaatti godhe sababa aareef yookaan mufaatii isaa qofaaf jecha si'uma tokkotti jechuudha kan lafaa ka'e jechuudha. Waan waggaa meeqatti carraaqe takka ammoo waan carraaqii guddoodhaan argame takka ammoo maqaa gaariillee ta'uu danda'a takka ammoo waan hojii yeroo baay'ee itti laffaatee takka ammoo lifaatii guddaadhaan bakka takkarra geessiste jechuudha. Sababuma aarii waan xiqqootiif jechuudha aarree innaa waan itti laffaanne si'ame carraaqii guddaatti goone kana balleessuun mul'ata jechuudha. Yeroo takka balleessitanii mul'ataa jira barreessaan kun. Kana jechuun kutaa sammuu keenya amiidallaa jedhamtu tanaatutu waan akkanaa akka nuti goonu godhaa jira. Wantoonni akkanaa kanneen akka sammuu teenya nu hin to'anne wantoonni aarii bifa kanaatiin takka ammoo miira keessa gallee wantoota silaa godhamuu hin qabne eega waan san goone booda eega miira san keessaa baane nu sheeneessa akka nuti waan san hin gooneef immooshinal intelligensii nu barbaachisaa jechuudha. Kana jechuun miira immooshinal intelligensii jechuun gabaabumatti miira keenya hubachuu takka ammoo waa'ee miira keenyaa intelligensummaa yookaan beekumsa xibabii guddaa qabaachuu jechuudha. Jireenya keenya akka maal hin balleessine takka ammoo akka murtee hin taane murteessinee jireenya keenya keessatti waan nu gaddisiisan gooneef immooshinal intelligensiin nu barbaachisaa jechuudha. Immooshinal intelligensiin wantoota 5 of keessaa qaba. Akka nuti miira keenya to'annu takka ammoo wantootaan armaan olitti dubbanne kana akka nuti hin balleessine takka ammoo akka nuti wantoota jireenya keenyaaf nu barbaachisan irra xiyyeeffannu waan nu hin barbaachifne irraa fagaannee jechuudha. Miira keessa gallee akka waadaan taane namaan seenne yookaan miira keessa gallee badiin taane akka hin balleessine miiruma keenya kanaa hubachuu qabna jechuudha. Kana jechuun immooshinal intelligensii jechuudha. Immooshinal intelligensiin jechuun karaalee akka barreessaan kun jedhutti wantoota 5 of keessaa qaba. Akkaataa miira keenya nuti ittiin to'annu kan nu gargaaran jechuudha. Wantoonni immooshinal intelligensiidhaaf nu gargaaran keessaa tokkoffaan waa'ee immooshinal intelligensii gaafa kaanu tokkoffaan maalirraa kaa self awareness. Tokkoffaan maali self awareness jechuudha. Of beekuu jechuudha. Of beekuu fakkeenyaaf yoon akkam ta'een aara yoon maal godheen baay'ee gammada faa jennee of gaafachuu waa'ee keenya waa'ee keessan beekuudha. Kana jechuudha jedha barreessaan kun waa'ee keessan beekuu jedhu waa'ee maali yoon godheen aara maali yoon godheen gammada kan jedhu of beekuu jechuudha. Of beekuu qabdanii jedha barreessaan kun. Maaliifan dafee aara yookaan mufadha jennee of gaafachuu qabna jechuudha. Yookaan of gaafachuu qabduu jedha barreessaan kun. Maafan dafee ani fakkeenyaaf naan mufadha naan dallanaan sakani jedhee dhaabbadhee maaltu na dallansiisa maaltu na gammachiisa maal yoon godheen dallana kan jedhu self aware waa'uma mataa keenyaa of beekuu jechuudha. Yoon aare sammuun koo akkamitti yaada kan jedhullee hubachuu qabduu jedha. Kana jechuun yoo kaniin aaru taate sammuun kiyya akkamitti hojjetti jennee adda baafachuu qabna. Fakkeenyaaf gaafa muufatte yookaan miira aarii san keessa seente jedha. Gaafa muufatte yookaan miira aarii san keessa jirtu maal goona yookaan maal goote yookaan maal gootan aarii san keessa jirtaan deemtee wanta kana namni tokko fakkeenyaaf asirratti
namni tokko innaa muufate ol seenee silkii bilbila of harkaa qabu lafatti gallakkisa, girgiddaan dha'u, of miidha, harka gidaara isaatiin dha'u, takka immoo bakka takka dhaqee harka isaatiin waan wayii takka balleessa, TV cabsuu danda'a, xarabeezaa irratti nyaataa jiru garagalchuu danda'a, iyyuu danda'a kana jechuun gaafa muufate. Yookaan ammoo yoo hojii qabaattee dhiiftee deemtamoo hojiirra yoo muufatte jechuudha. Muufannaan hojiirra yoo si dhufte hojii san dhiiftee deemtamoo calliftee kan nama tokko hojiin hin dubbanne aarii kee keessa qabdee hojii san hojjetta. Yookaan ammoo hojuma sanuu ni balleessitamoo maal goota kan jedhu. Waa'ee mataa keenyaa of hubachuu qabna jechuudha. Kana jechuun waa'ee miira akkamii keessattiin yaada akkamii yaada jettanii of beekuu qabduu jedha. Maal jennee irraan deebi'aa miira akkamii keessattiin yaada akkamiiti, miira akkamii keessattan yaada akkamii yaadaa. Yookaan ammoo miira tokko keessa innaan galee yaada akkamtuu natti dhufaa, murtee akkamiin fudhadhaa kan jedhu waa'uma kee dura dursoo waa'ee miira keetii of beekuu qabda jechuudha. Kana maal jenneen gabaabumatti of beekuu jennaan. Kanaafuu kun maal jala ramadama? Self awareness jalatti ramadama of hubachuu qabduu jedha. Okay, inni lammaffaadhaa emotional intelligenceedhaaf kan nu gargaaru akkamitti emotional intelligence harkannaaf kan nu gargaaru self regulation jechuudha. Self regulation jechuun miirota nuti self awareness jalatti amma reefu kaafne kana jechuudha. Miirota armaan oli kaafne kana dubbanne kana yoo nutti dhufe yookaan miira kanaa kana keessa yoo galle akkamitti honna kan jedhudha jechuudha. Self regulation jechuun of to'achuu jechuudha. Aarii xiqqaa tokkoof jettee waan guddaa balleessuu irra miira keenya san maal godhuu qabna? Maaneej of godhuu qabnaa jedha. Barreessaan kun waan xiqqoo isin aarseef jettanii waan guddaa balleessuurra miira keessan san maal godhuu qabdu? Reeguleet gochuu qabduu jedha. Namni jireenya isaa keessatti muufachuus ta'ee gammaduu danda'a. Garuu miira kana to'achuu qabna lamaanuu, gammachuu keenyaas miira keenyaaf. Maaliif yoo jenne amma fakkeenyaaf namni tokko innaa waan takka gammade jechuudha. Akka malee innaa gammadduus wa'ada namaa seenta. Miira gammachuu san keessaa innaa baatu wa'adaan san waan si miidhu ta'uu danda'a. Takka ammoo wanni ati achirratti piroomisii namaa galte, takka ammoo wanni ati gammachuudhaan goote san gaafa gammachuu san irraa baate si miidhuu danda'a. Yookaan ammoo akka malee yoo ka dallantu taate innaa dallansuu san keessa jirtu wanni ati gootu bu'aa osoo hin taane miidhaa hamaa sirra fiduu danda'a. Kana jechuun gammachuu keenyaas miira keenyaas uumamumaanuu namni aaruu fi gadduu uumamumaan waan qabuuf, garuu ammoo gammachuu keenyaas miira keenyaas maal gochuu qabna? To'achuu qabnaa jedha self regulation jalatti. Fakkeenyaaf miira keessan to'adhaatii jedha. Miira keessan to'adhaatii jedha. Barreessaan kun yeroo sana jedha. Yoo barreessuun kan isinitti tolu ta'e barreessii jedha yookaan barreessaadhaa jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf naan aaraame akka malee innaa aartu jechuudha. Aaruma sitti dhagaame aarii waan si muufachiise san miira keessa galte san xarabeezaa tokko iddoo wayii tokko xarabeezaa asiifadhaa taa'aadhaa teessoo wayii qopheeffadhaa bakka namni isin hin jeene waan si aarse sana guutuusaa waan si muufachiise sana miira aarii sitti dhagaame san barreessaadhaa jedha. Namoonni addunyaa kanarra kitaabota baay'ee namoota baay'ee bira dubbifaman kitaaba fikshinii jechuudha, seenaadhaa, kitaaba jechuudha, namoota waa'ee miira isaanii san akkasitti barreessanii jedha. Yookaan ammoo yoo muufattee jechuudha, muufatteemi innaa akkasiin muufattu san bakka waan hamaan godhinii deemii ispoortii hojjedhaadhaa jedha. Ispoorteessonni jajjaboon addunyaa kanarra jiran namoota innaa miira badaa keessa takkaammoo miirri fiilingiin gaarii isaanitti hin dhagaamne bakka waan takka miira san keessa galanii waan murtee hin taane murteessurra deemanii ispoortii jajjabanii ispoorteessaa jabaa jedhamu jedha. Maaliif? Gizee hedduu irra deddeebi'anii osoo waan san godhan waan ta'eef jecha. Kanaafuu ispoorteessaa jabaa ta'uu jechuudha. Achumaanillee ispoortiillee qaama sii ta'a akkasumallee miira san keessaa illee baataa jechuudha. Kanaafuu mee of haa hubannu maal goonee innaa aare ammaaliin godha kan jedhu. Yoo kaniif innaa aarte jechuudha hawaa balleessu taate isa saniin ala waan biraa opshinii biraa ilaaltee barreessuu yoo sitti tolu taate waan si aarsan barreessuu. Yookaan ammoo innaa aarte san teessee bakka sana osoo hin ta'in bakka iddoo sanirraa deemtee ispoortii wayii hojjechuu jechuudha. Wantoota garaagaraa waan si gammachiisa. Yookaan ammoo daa'ima faana taphachuun si gammachiisa taanaan taphadhu. Takka ammoo biqiltuu bishaan obaasa taanaa obaasuun si gammachiisa yoo ta'e biqiltuu bishaan obaasaadhaa jedha. Kanaafuu
waan innaa mufanne san mufannaa keenya keessaa nu baasu gochuu qabnaa jechuudha. Aarree sababa aarii xiqqootiin waa hedduu balleessuurra innaa san self regulation qabaachuu qabna jechuudha. Of hoogganuu takka immoo of to'achuu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni jabaan nama innaa aaree of to'ate jedhamaami. Okay. Inni sadaffaadhaa emotional intelligence dhaaf kan nu gargaaru motivation jechuudha. Motivation jechuun maal jechuun gabaabsinee yoo ilaalle motivation jechuun waan tokko gochuuf sababa isin qabdaniidhaa jedha barreessaan kun. Kana jechuun wanta kennaa nan godhu sababa waan sana kaan na goosisu jechuudha. Fakkeenya tokko gabaabsee haa ilaallu. Fakkeenyaaf innaa mufattuu maaltu si mufachiise? Okay. Mufattee hoo? Egaa mufattee maal goota jechuun yoo mufadhee fakkeenyaaf nama itti mufachee nama jechuun mufannaa ati mufatte saniif yookaan nama san kaniif reebdu taate yookaan kan rukutu taate motivation jiru sababni ati nama san rukuteef sababa inni si aarseef jechuudha. Kanaafuu waan takka innaa goonu sababa waan san akka nuti goonuuf qabnu san jechuudha. Waan takka gizee gootu yoo hojii ta'e sababa birrii hin qabne yookaan waan tokko ka gootu taate birrii argachuuf carraaqqina itti gootu san motivation keeti jechuudha. Sababa waan tokko gochuudhaaf nuti qabnu jechuudha. Motivation jechuudha. Motivation keenya maali jedhee adaafachuu nama baay'ee cimaa ta'udha. Kanaafuu motivation maali dabaafannee booda yoo gaarii keessa jiraatte miira gaarii kana keessatti yoo maal godheen productive ta'a. Bu'a qabeessummaa fideennee adda baafachuu qabna. Yookaan ammoo yoo miira badaa keessa jiraadhe jechuudha. Miira badaa kana keessa yoo maal godheen productive ta'a jennee adda baafachuu qabna jechuudha. Motivation keenya sanitti fayyadamuu qabna jechuudha. Yookaan ammoo waan takka gochuun kan motiveessu godhoo taate innaa motivate taate san miira gammachuu miirri gaarii sitti dhagaame san achi keessa miira gaarii san keessatti jechuudha maal yoon godheen productive ta'a jennee adda baafuu qabna jechuudha. Kanaafuu maal akka si kakaasullee maal akka motiveessu godhullee maal akka waa godhuudhaafillee gaafa waan tokko gootu si kakaasu miira akkamii yoo keessa galtee waan takka akka gootu adda baafachuu qabna jechuudha. Motivation keenya adda baafachuu qabna jechuudha. Maal akka motivate nu godhu. Egaa waan sana adda baafanne booda immoo motivation san keessa innaa galle waan productive nu godha. Waan bu'aa gaarii nu buusa. Boruufillee long term keessa jechuudha waan sana eega adda baafanne waan san maal godhuu qabna? Waan san irratti hojjennee productive ta'uu qabna jechuudha. Kanaafuu inni sadaffaadhaa motivation jechuudha. Inni afuraffaadhaa impaazii jedhama. Impaazii jechuun nama bakka nama sanaa buunee miira isaa san hubachuu jechuudha. Nama tokko bakka nama sanaa buunee miira isaa takka immoo akka isaa taanee miira isaa san fiil godhu takka immoo waa'ee nama sanaa akka keenyatti yaadu jechuudha gabaabsumatti. Maal gabaabsee giseen immoo nama tokko bakka nama sanaa buunee miira isaa san hubachuu jechuudha. Hiriyaa fakkeenyaaf hiriyaan keessan yoo kan dabbaramu takka immoo miirri dibbirtii booringiin itti dhaga'amu jiru ta'e fuula isaa laaltanii hubachuu qabduu ja'a. Yoo gammachuu qabaates akkasuma yoo aarii qabaates akkasuma hubachuu dandeettii qabaachuuti jechuudha. Emotional intelligence tokko namni emotional intelligence baay'ee jaba yoo jenne nama impaazii qabu jechuudha. Impaazii jechuun nama tokko laaltee bakka nama sanaa buutee nama kana maaltu waan akkanaa godhe takka immoo waa'ee nama sanaa bakka nama sanaa buutee gaafa yaaddu jechuudha. Zaatis impaazii jedhama jechuudha. Gaafa san emotional intelligence jabaa qabneennee hubachuu dandeenya. Takka immoo miira nama miira sirrii qabu hubannaa sirrii qabu jedhamuu dandeenya. Gaafa nama tokko jechuudha akkanuma kan hubannu taate bakka nama sanaa buunee yoo kaniif yaadnu taate. Naafa namni tokko waan tokko ka godhu taate maaliif namni kun godhaa maaliif waan akkana danda'u kan taatee woo keessa dhaabbattee namni waan akkanaa godhuuf waan akkanaa godheetee murteessuu caala objective taatee miira kan kee asumatti lafa keessa jechuudha. Maaliif namni kun waan akkanaa godhuu danda'ee kan jiru hubannaa keessi dhiistee jechuudha gaafa waa'ee nama sanaa hubattu jechuudha. Kana jechuun tarii intentionii biraa qabaachuu danda'a. Wanni inni mufatee takka immoo waan takka gaafa godhu jechuudha. Akkuma jechuudha. Kanaafuu bifa sanii hubachuu jechuudha. Yoo kan inni aarii qabaatu taate akkanumatti ilaaltee aarii isaa hubachuu maaltu isa aarse jechuudha kan jedhu adda hubannee hubachuu qabna jechuudha. Akkuma ani waan kana fadhutti namni kaanis fadha jettanii yaaduu qabduu ja'a. Kana jechuun gaafa waan tokko goonu jechuudha. Gaafa waan tokko goonu waan wayii irraa argachuuf waan san goote jechuudha. Namni biraatillee waan akkasii ka godhootaatu waan akkasii ka barbaadu hubachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf
ati yookaan ani yookaan namni tokko yoonii fi liiderii takka ammoo hoogganaa manaajimentii wayii takka irra jiru taate hojjetaan tokko jechuu yoo baay'ee miirri isaa isa dibbirtiin takka ammoo booringiin itti dhagahame jechuu maal miira yoo anoo fakkeenyaaf asirratti gaafa ati hojjetu ofii keetii hojjetu yoo miirri akkasii akkasitti dhagahamu taate tarii hojiin san si dadhabsiisuu irraa ta'uu danda'a si nuufachiisuu irraa ta'uu danda'a gaafa san maal goota qilleensa fudhataa buna yookaan shaayii dhugdee iddoo inni dhaabbatee xiqqisho waggootee hojii sanii yoo kareebi taate hojii sanirra bifa gaariidhaan hojii san booringii hojii sanirraa hojii booringii san keessaa baatee bifa gaariin hojii san hojjechuu dandeessa. Namni biraatillee yoo iddoo san taa'ee hojjetaatillee booringiin akkasitti dhagahamu taate akkuma anani hojiin kun na mufachiisee nuufachiisee takka ammoo na dabbaretti namni biraatillee miira akkasitti dhagahamuu mala jennee bakka nama sanii buunee yaannee waa'ee nama sanii miira nama sanii hubannee akka namni san booringii san keessaa ba'u gochuu danda'u jechuudha. Saatis impaasii jechuudha. Gaafa namni waan takka ati ofii keetii barbaaddu namni biraatis waan akkasii ni barbaada. Gaafa namaaf waan tokko gootu jechuudha namninis waan akkanaa yoo godhamuuf taate inni barbaada. Anilleen akkuma naa godhamuuf barbaadu sanitti innee gaafa miira nama tokko bakka nama sanii buunee hubachuu jechuudha. Saatis impaasii jechuudha inni afuraffaadha. Inni dhumaatii fi inni shanaffaadha sooshaal iskiil jechuudha. Sooshaal iskiil jedhama. Sooshaal iskiil jechuun miiroota nuti impaasii keessatti hubanne isa afuraffaarratti hubanne kana jechuudha. Miira namaa kanaa jechuudha fuula isaa irraa laallee takka ammoo itti dhiyaannee haasofsiinee yoollee ta'ellee eega hubanne miira isaa miira akkamii keessa akka jiraa eega hubanne jechuudha. Miira isaa san maal gochuu qabna dandeettii maal qabaachuu mi'a maaneej gochuu qabaachuu qabna jechuudha. Kana jechuun dandeettii maaneej gochuu qabaachuu qabduu jira barreessaan kun. Namni isin wajjin jiraattan yoo maal jettan akka mootiveet akka ta'an yookaan ammoo namni isin wajjin ooltan yookaan wajjin jiraattan yoo maal isin gootan isaan dabbaruu akka danda'u dandeettii hubachuu qabaachuu qabduu jira. Sooshaal iskiilii jalatti barreessaan kun. Fakkeenyaaf yoo haadha manaatii wajjin faamilii wajjin qabaate haati manaa keessa yoo maal isin goote yoo maal isin gootan gammaduu dandeessi yookaan ammoo yoo maal isin gootan mufachuu dandeessi kan jiru miira ishii dandeettii miira nama bakka ishii san buutanii yaaddanii hubachuu qabaachuu qabduu jira. Yookaan ammoo yoo hoogganaa tokko taate namoonni si jala jiran yoo ati maal goote mootiveet ta'anii hojii gaarii hojjetu. Yoo ati maal gootee bifa kamiin isaan hooggantee isaan ammoo hojii san bifa dibbirtiitiin yookaan ammoo bifa booringiitiin hojii san balleessuu danda'u yookaan ammoo hojiin san baduu dandeessi yookaan yoo maal godhanii hojiin san sirriitti hojjetamuu danda'a jennee adda baafachuu qabna jechuudha. Kanaafuu namoota si wajjin jiran wajji galtu wajjin jiraattu hiriyoota keessa haa ta'u namoota kaan jechuudha. Sooshaal yookaan hawaasa sooshaal iskiil jechuun hawaasallee yoo ta'anillee ta'u sooshaaliillee yoo ta'e soosaayitii hawaasummaa sooshalummaa uumuu danda'u qabdu jechuudha. Dandeettiitiin namoota sanii wajjin ittiin walii galtu miira isaanii itti hubattu gaafa isaan rakkatan akkamitti akka isaan cinaa dhaabbattu jechuudha. Namoota cinaa akkamitti akka dhaabbattu rakkoo isaanii keessatti namoota cinaa dhaabbattee miira isaanii san hubattee rakkoo san maaneej gootee namoota san gammachiisuu miira isaanii hubachuu dandeettii qabaachuu jechuudha. Hawaasa faana walii galuu miira namaa eega hubattee miira san to'annee waan nu barbaachisutti karaa nu barbaachisutti akkamitti shiifta godhuu dandeenya. Namni booringii keessa jira taanaan namoota booringii keessaa fuunee yoo waan isaan godhuun isaan gammachiisu jiraate namoota san jechuun waan godhuun isaan gammachiisu san goonee akka hojii duraan hojjetaa jira san caalatti hojjetan isaan godhu jechuudha maaneej isaan godhu jechuudha. Okay. Kana jechuun sooshaal iskiiliidha jechuudha. Okay. Wantoota shanan kanaan imooshinaal intelligensii maaneej godhuu dandeenya. Takkaammoo imooshinaal intelligensii qabaachuu dandeenya. Wantoota shanan kana yoo goone jechuun of to'achuu takkaammoo imooshinii keenya maaneej gochuu dandeenya jechuudha. Okay. Imooshinaal intelligensii gaafa when to use emotional intelligence. Emotional intelligence gaafa kan fayyadamuu dandeenya. When to use emotional intelligence. Emotional intelligence keenya kana jechuun miira keenya kana gizi akkam fayyadamuu dandeenya kan jedhu gaafa murteessuun emotional intelligence qabaachuu kun hariiroo namoota wajjin qabnu irrattis akkasumallee fayyaa sammuu keenyaa waa'ee qaama keenyaatii fi waa'uma keenyuma hundi waan takka waan goonu gaafanii fi goonu jechuun miira keenya san hubannee andarsaadii goonee bifa bilaatiitiin jechuun bifa ogummaa qabuutiin waan san godhuu qabna jechuudha. Okay. Dhumarratti barreessaan kun emotional intelligence for children jedhee waan dubbate qaba akka TPT waan kanneen yookaan akka jechuu irra waan dabalataatti
barreessaan kun emotional intelligence for children jedhee waan dubbatu qaba jechuudha. Emotional intelligence ijoollummaa keenya irraa eegalee nu faana guddataa jedha barreessaan kun. Ijoolleen teessan biratti baay'ee gammaddanii waan daangaa darbee hin godhina. Akkasumas baay'ee mufattanii waan daangaa darbee hin godhinaadha jedha. Kana jechuun daa'imummaadhaan jechuudha ijoolleen haadha maatii ofii abbaa fi harmee ofii yookaan maazarii fi laalaati jechuudha guddatu jechuudha. Kana jechuun gaafa abbaan isaanii jechuudha miira keessa galee akkamitti akka waamaanii jechuudha. Takka immoo gaafa gammachuu keessa galee jechuudha akkamitti akka waan takka godhu laalaa guddatu sinirraa fakkeenya laalaatii jedha. Kanaafuu ijoolleen teessan miira aarii akkasumas gammachuu miira akkamii akka ta'e barsiisaadha jedha. Kana jechuun daa'imummaarraa kan ka'e jechuudha. Daa'imummaarraa kan ka'e miirri nuti gaafa nama guddaa takka immoo qaamni keenya guddate takka immoo umrii eega guddatee waa yaaduu eegallu agarsiifnu gaanni daa'imummaa keenyarraa nu faana dhufe ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni gaafa ijoollummaa keessatti wanni fokkottuun takka immoo waan bakka tiraajidii wayii takka irra gaggeeffame waan badaa wayii takka gaafa guddatellee waan akka isin gisee arge rifachuu danda'a bakka caljee waan sanirraa jechuun akka malee miira badaa keessa galuu danda'a. Wannoonni nama fakkeenyaa namoonni shamarran gaafa osoo isaan jechuu daa'imummaa takka immoo osoo umriin isaanii bakka takka yaaduuf hubachuuf waan takka takka hin gahin dura gudeedaman gisee waa'ee heerumaa takka immoo waa'ee cidhaa itti haasawamu itti dubbatamu baay'ee rifachuu danda'u jechuudha. Kana jechuun immoshiniin gaafa miirri namni wantoonni akka achirra geeffamu miirri isaan achitti argan san asittillee gudeedallee dhiibbaa irra qaba jechuudha. Kanaafuu jechuudha miira gaarii miira akkamii akka ta'e miirri badaan akkam akka ta'e daa'imummaatti osoo ijoollee keessan innaa isaan guddatan jechuun teessanii barsiisuu qabduu jedha. Kana jechuun gaafa abbaanii fi haadhaa fi abbaan maatii tokko keessatti jechuudha gaafa walitti illee mufatan gate ijoollee daa'ima keessan ijoollota keessan fi lafiitiidhatti isaan biratti walitti dubbachuun qabdanii jira. Isaan jechuun waan gaarii qofa isinirraa harkaa guddachuu qabu jechuudha. Waan hamaa jechuun isaanirraa dho'isuu qabdu. Kana jechuun ijoollee keessan jechuun miira gaarii takka immoo igzee guddatan emotional intelligence jabaa akka qabaatanii fi decision making irratti waan gaarii akka murteessuu danda'an godhuuf yoo fakkeenyaaf bishaan faayidaa isaas keessuu faayidaa ibiddaas keessuu yoonii fi bishaan waan akkana kanaatiif itti fayyadamtu bu'aa akkanaa qaba. Ibiddi immoo waan akkana qaba. Kanaafuu jettanii lamaanuu bu'aa miidhaa isaa wal bira qabdanii ijoollee keessan barsiisuu qabdu jechuudha. Yoommoo miira gaarii ta'e immoo yoo miira gaarii miira keessan to'achuu baattan bu'aa miidhaa akkanaa isinirra ga'uu danda'a. Yoommoo kan miira keessan to'attan taate bu'aa akkanaa argachuu dandeessanii. Jennee daa'imummaarraa ijoollee keenya barsiisuu qabnaa jedha barreessaan kun akka innaa guddatanillee miira gaarii qabaatan takka immoo hubannaa immooshinii isaanii qabaataniif jechuudha. Kanumaafuu mee kitaaba emotional intelligence jedhu kanarraa har'aaf kanumatti kan dhaabnu ta'a. Yeroo itti aanu immoo kitaaba biraa qabannee waliin dhiyaachuu dandeenya. Barreessaan biraa kan barreesse mee waa'ee emotional intelligence kitaaba kanarraa maal hubattan maaltu irraa isinii galee isinoo miirri keessan akkamii gaafa kan mufattanii maal akkamii godhuu dandeessu kan jedhu koomentii sekshinii jala nuu kaa'adha. Kitaaba jaalattanii yoo emotional intelligence kitaaba kan akkamitti hubattan maal akka isin isirrattuu qabullee koomentii keessa nuu kaa'a. Telegiraam fataatii tuuraalirraa nuu kaa'uu dandeessu. Kanaafuu barreessaan kun walumaa galatti Daani'el Goolmaan nama jedhamu waa'ee emotional intelligence wantoota reefu jennee gabaabsinee irra deebi'ee jechuudha haayilaayitii kan isinitti himu taate wantoota sadiif barbaachisa emotional intelligence jedhe. Maal jedhe miira keessanii fi miira namoota biroo maal gochuu hubachuu tokko. Lammaffaan to'achuu sadaffaan immoo itti fayyadamu wantoota sadeen kanaaf emotional intelligence nu barbaachisaa jedhe. Emotional intelligence gaafa uummannu takka immoo ta'e emotional intelligence gaafa build goonu wantoota nuti irra dhaabbanne build goonu takka emotional intelligence dhaan nama emotional intelligence ta'e jabaa ta'uudhaaf tokkoffaa irratti maal gochuu qabna jedhe waa shan of keessaa qabaa emotional intelligence tokko maal jedhe self awareness lammaffaan self regulation sadaffaan motivation afuraffaan empathy shanaffaan immoo social skill jedhe. Wantoota shanan kana yoo sirra hubattanii hojiirra oolchitan taate nama emotional intelligenceetiin jabaa yookaan immoo nama miira fi to'atu ta'uu dandeessu jira. Kanarraa kan asumaan raawwannu ta'a yeroo itti aanu kitaaba biraatiin
kitaabota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadha. Galatooma nagaatti.